warri nuti duubatti achi deebinee raawwanne maqaa isaanii kaafnu kun gaaf tokko Waaqayyo waa'ee keenya isaanitti agarsiise. Fageenya irratti waa'ee keenya argan. Bara namni seera jalaa ba'ee gatii hojii isaa malee akkanumatti ka'ee raawwatee too fayyina guddaa tokkotti hoggaa namni ka'ee too nam'u argan. Achumaan itti jilbeeffatan. Yoom ta'a laata barri kun jedhanii guyyaa isaa baruudhaa jilbeeffatanii kadhatanii tsooman ijoollee. Isaanii farra isin arganne kana guyyaa isaa baruudhaa jedhanii tsoomaniidha. Tsalliyan kadhatanii fuula Waaqayyootti dadhaban. Garuu bara isaanii keessa akka hin taane hafuurri Waaqayyoo isaanitti agarsiiseedha. Isa isaan hawwanii kadhatanii bira ga'uu dadhaban sana aniif isin immoo akkuma salphaatti dhufneetti nam'ine. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Dhageesse? Kanaaf fayyina nuti arganne eebba nuti arganne kana miti warra Waaqan beekne miti warri Waaqayyoon beekne jedhanii wangeela lallaban nuuf bu'uura amantii keenya kana eebbifamuu keenya kanaaf warri bu'uura ta'an fayyina nuti har'a arganne kana argachuudhaaf awwanii too turanii garuu akkanatti hin arganneedha. Nuti warri arganne garuu salphaadhuma waanuma bakka amantiidhuma wayyaa imaanotii wayii geeddarannee jijjiirrannee galma amantaa keenya ishii duratti warri qaalluu naanneeffattee ijaartu nuti immoo mulaaleetti jijjiirree ishee achi bataskaanatti akkas itti jirtu kana immoo mataa ishii irraa kunnee akkanatti ijaarrannee raawwannee amantii jijjiirreetuma jiraannu nutti fakkaate malee waa bu'aa idduun harka keenya akka ga'eetti hin laalu dhaloonni amma. An garuu sittan himaadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isa mana kana keessatti argatte isa wangeela kanaan argatte barattee sin argattu daldaltee sin argattu qottee sin argattu homaanuu kanarra ga'uutii hin dandeessu. Waaqayyo fayyina guddaa tokko harka keetti galcheera. Ameen. Haalelooyaa. Kana keessa ba'uudhaan dhidhiitatiin tokko tokko dhaloonni akka qaanqee ibidda keessaa xaa jettee baateetti kana keessa ba'uudhaan dhidhiitatu. Dhageesse? Akka qurxummiin bishaan keessaa baateetti taanaan jireenya qabdi. An sittan himaarra siifan dhaama akka nama mana Waaqayyoo keessaa bara dheeraa jiraate tokkotti. Kana keessaa baatee homaa jireenya hin qabdu. Nama du'ee surree kaawwatee deemuudhaati. Du'aa reeffa surree kaawwatee deemu. Kana keessa baane taanaan reeffa surree kaawwatee magaalaa keessa olii gayyaa. Nu garuu sanyii jiraataadha. Ameen ameen. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf fayyina Waaqni harka kee galche kana cimsii qabi gurbaa. Dhageesse? Amma dhumaatti cimsiitii qabi. Seenaan kee inni guddaan calqabuu kee miti. Waaqayyo kan si jajuuf gatii kan sitti laatu xumura keeti. Ameen ameen. Yoo ati xumurteedha. Haalelooyaa. Waaqayyo xumura gaarii si haa xumursiisu abbe. Jeelaa baadoo namaadha. Ameen ameen. Dargaggeessas keessa jirtu jammartee calqabdeetta karaa gaarii, karaa eebbaa, karaa fayyinaa, karaa ulfinaa, jireenya bara baraa. Ameen ameen. Ulfina bara baraa si calqabsiiseera Waaqayyo. Haalelooyaa. Garuu kan sirraa eeggamu maalidha hoo jette xumura gaarii akkaati xumurtee. Dhaloonni keenya har'aa isinitti himu xumura gaarii miti xumura kan jiran. Warrumti xumurreedhaan xumura gaarii miti an xumuraa jedhan. Kaan harcaatee karaa tafteetti kaan ishumti immoo xumureerettu akka gaariitti miti xumuraa kan jirtu mucucaatteetti. Waaqayyo garuu cimsee si haa dhaabu. Ameen. Haalelooyaa. Waatu mataatti na dhufa. Yeroo tokko dorgommii wayii ta'e. Dorgommii wayiitu maraatoonii magaalaa Meeksikoo keessatti dorgommiin ta'e. Dorgommii kaachuu kana kaacha kanatu ta'e. Kaacha kana kaatu'i yoo xinnaate kiiloomeetira 42 kaatu gaafa sana maraatooniidha waanta ta'eef. Kiiloomeetira 42 kaatanii raawwataniiti namoota biyya 75 keessaa dhaqanii irratti hirmaatan biyya 75 keessaa
magaalaa Meeksikootti dhaqanii too hirmaatu namoonni dargaggoon achitti hirmaatanii raawwatanii dorgommii sana gubbaarratti biyyoonni baay'een ijoolleen baay'een kukkuftee raawwatteeti ijoolleen 50 biyyi 57 kaacha sana xumuran kaan harcaanii karattafanii kaan kufanii too caccabanii kaan dadhabanii itti dhiisanii namni 57 duwwaan mo'ata xumura gaafa sana warra kaacha kana kaatan keessaa tokkoffaa kan ba'e lammii Itoophiyaati Maammoo Waldee nama jedhamu maraatoonii kaatee raawwatee kiiloomeetira 42 kaatee kan mo'ate isaadha. Garuu guyyaa sanaan sin ajaa'ibu addunyaa kana kan ajaa'ibsiise Maammoo Waldee isa tokkoffaa ba'e odoon ta'in nama biyya Taanzaaniyaa Joon Akiwaari nama jedhamu 57ffaa nama ba'etu addunyaa kana ajaa'ibsiise. Maaliif beektu? Maammoo Waldee tokkoffaa ba'ee daqiiqaa maannoo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 5 eega ture booda Joon Akiwaariin dhufee raawwatee isteediyeemii seena. Bakka gaazexaan hundumtuu namni intervuu godhu gadi lakkisee too bakka ba'etti ka'ee dhufee seena. Achumaan gaazexanyaan na'ee raawwatee waan isaa wallaalee as deebi'ee gaafata. Yommuu gaafatu Joon kiiloomeetira 19 akka kaateen kufee caccabe. Kufee cabee harkisaa cabeera miilli cabeera gateettiin isaa hundumtuu daaraa ta'eera achi ciisee raawwatee faashaadhaan hidhatee ka'ee kaacha isaatti buufe. Ameen. Galanni gooftaa haa ta'u. Achi gaazexanyaan akkas jedhee raawwatee too gaafata. Akkanatti caccabdee akka mo'anne odoo beektu maaf kaattee jedheen. Biyyi koo maayilii 15,000 kaaftee biyya kanatti na ergiteef kaacha kana akkan xumuruuf malee akkan karaatti gatuuf miti jedhe. Waaqayyo si haa xumursiisu abbe. Bakka kuftee ka'iitii kaadhu. Kaacha amantii si gaafata Waaqayyo ameen. Yoo dadhabde ka'i. Kibir ለእግዚአብሔር ይሁን. Namni karaarraa badeen deebi'u. Namni dadhabe deebi'een jabaatu. Israa'el garuu maaliif karaarraa badee achi nafeedha Waaqayyo. Addunyaan ajaa'ibsiifate amma immoo dhiisee kana barreessutti taa'e biyyaan Joon Akiwaari dinqiidha kun jedhe. Nama akkasii barbaada waan yoo kufe nama ka'ee kaatu yoo dadhabe nama ka'u kadhatatti yoo dadhabe nama ka'ee too lammata dhaabatu malee takka badeera jedhee nama abdii kutatu hin barbaadu Waaqayyo. Waaqayyo nama ka'ee kaatu si haa godhu. Haleluuyaa. Hin harca'ina. Harcaatee karaatti nafiin. Cabdus dadhabdus kaatee akkaati kaattu kaacha amantii kana akkaati galmaan geessu waan calqabde kana akkaati xumurtu tajaajila jammartee akkaati xumurtu faarfannaa jammartee akka xumurtu lallaba calqabde akka xumurtu barbaada Waaqayyo ameen ameen. Si haa xumursiisu Waaqayyo ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Malee har'aa asirraa dhiichifne borummoo gara biraatti sirbina hoo ta'e dubbiin hin ta'u abbe. Kun roorroo isaa namni ganama ka'ee raawwatee dimtsi mawgaa fudhatee too hiyyaa akkasii amantii akkasiiti miti nuti kan geggeessu. Dhageessanii waan qabatamaa waan mul'ate ijatti kan mul'ate harkaan kan qabatame waan argineedha kuni malee akka sa'a waaqarraa qabna samiirraa qabna jedhanii miti kun. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. ስለዚህ እንድትጠነክሩ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ከሲን ጭምተን በርባዳ Waaqayyo. Kasin dhaabatan barbaada Waaqayyo. Kasin dorgomtan barbaada Waaqayyo. Kaayyoo calqabdee akkaati xumurtu barbaada Waaqayyo ameen. Haleluuyaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Biyya deebitee too hin argineef sirbiti weellistoonni lafa keenyaa mitiire. Aarsaas taati sirbuu bira dabartee sittan hima qabsooftee duuti biyya deebitee too nagarre. Nagartuun biyya kana deebitee. Dhugaadha bilisoomtee waan barbaadde taatee nagartu deebitee biyya nagarreef lubbuu isaa laatanan. Hangaruu sittan hima galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isaarra hojjattuuf ameen. Boru dhaqxee dhaalta. Bara baraan keessa jiraatta. Keessaa gadi hin baatu ameen. Yoo duuteef dhaqxee dhaalta malee. Haleluuyaa.
ክብር ለእግዚአብሔር waaqayyo jireenya akkasitti nu waame kanaaf kiristaana lallaaftuun ta'ina eeysani waaqayyo qaxaree ibidda akiraarii jaalataabe galanni gooftaadhaaf haa ta'u bakka hundaa sirbituun jaalatu waaqayyo eeysani gooftaa guddaa maqaan isaa ulfaatu akka soo taane ofeenyaafis biyya keenyaafis fayyina taanaabe galanni gooftaadhaaf haa ta'u nugaa Dimarra qabadheettan deebi'a gooftaa maqaan isaa ulfaatu kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo isiniif qabadhee too dhufee waaqayyoo eegaraajii darajeenatti sagantaa kana himee qabee yaa'u wanti keessa koo deddeebi'u jira ammas booddee sin tajaajilaa natti fakkaate kanaaf duraa duubayyuu waaqayyoo waan nutti dubbatu qabaati waaqayyo namoota nu kaasee nama qabnaa waliif iddoo dhabne malee faarfataa keenya gooftaan siyaa eebbisuudhaan itaaddeedhaan siyaa guddisu waaqayyoodhaan galanni gooftaadhaaf haa ta'u matsaafa gara Ximootositti hawaariyaa Phaawulos barreesse isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 gubbaarraa ijoo dubbiin ani dubbadhu garuu 11 irraa kaasee nan dubbisaa waliin laallaa kana hundumaa isaan abboome isaan barsiise dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatiin amma ani dhufutti immoo caaffata qulqullaa namootaaf dubbisuutti gorsuutti barsiisuutti of kenni sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana hin dagatiin namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu ittis of gadi dhiisi ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu itti jabaadhu akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhagaanis fayyinatti hin geessita ameen ameen galanni gooftaadhaaf haa ta'u lakkoofsa 15 itti deebinee akkas jedha namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu ittis of gadi dhiisi kadhanna sagalee mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon galateeffanna gooftaa guddaa qulqulluu abbaa keenya galanni guddaan siif haa ta'u maqaan kee haa ulfaatu guyyaa kee bara keenya irratti guyyaa har'aa ganama kana dabaltee nuu laattee dubbii sagalee keetii isa lafti kun ittiin uumame isa samiin kun uumamni hundumtuu isan ittiin uumame kana akka dhageenyu waan nu gargaartee maqaan kee bara baraan haa ulfaatu haleluuyaa galanni guddaan siif haa ta'u galata keenya sitti waakkannu waan siif qabnu galata enna bara baraan maqaan kee haa ulfaatu sagalee kee kana dhageenyee maqaa gooftaa Yesuusiin har'a ganama akka jijjiiramnu ati nu gargaari namoonni sagalee kee kana dhagaan maqaa Yesuusin haa fayyan diinagdeen isaanii haa fayyuu hafuurri isaanii haa fayyuu foon isaanii kun haa fayyuu dhukkuba hafuuraatti haa fayyanii dhukkuba foonitti haa fayyanii sagaleen kun maqaa Yesuusin nama hunda haa dhaqqabu dubbii kanaan ati nu eebbisi waldaa kana eebbisi ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoos bara baraatiin ameen galanni waaqayyoof haa ta'u har'a dubbii akkas jedhuun dubbadha ganama kana sinan barsiisa dubbii sagalee waaqayyoo baranna wajjiniini sababiidhaaf guddachuu jedhee tan barsiisa lamekinaat maadeg sababiidhaaf guddachuu sababii guddachuun eebbaa fi fayyummaadha sababii malee guddachuun maraattummaadhaa fi dhibeedha wayiif sababii wayitiif oo guddatte eebba sababii malee akkasumatti sin jettee too guddatta taanaan in dhukkubsatta in maraatta namoonni guddatan baay'een isaanii in maraatu namoonni guddatan baay'een isaanii barumsaan haa ta'u qabeenyaadhaan haa ta'u baay'een isaanii in maraatu qalbiin isaanii bakka tokko hin jiru maaliif hojjetan maaliif akka guddatan hin beekan waanta ta'eef gaafa sababii guddattuu beekte garuu wanti ati itti guddatte fayyina kee ta'a
wanti ati itti guddatte eebba keetiif ta'a. Ameen ameen. Gooftaa guddaa maqaan isaa ulfaatu. Phaawulos Xiimotewosiin guddachuun kee gama hundaan akka ta'u kan itti yaadeedhaan karaa hundumaa guddadhu, karaa hundumaa guddachuudhaaf yaadeedhaan kallattii tokko miti hafuurattis foonittis gama hundaan guddachuu yaadi. Guddina mul'isii, guddina agarsiisii, guddadhuu jijjiirami. Si haa jijjiiru Waaqayyo si haa guddisu. Guddadhuudha. Achuma taa'ii tokkicha waan irra geesse ishuma qabadhuutii ishuma akka shaamaatti bobeessi achuma hin jedhu. Bakkuma tokkichaa guddadhu, bal'adhu jedhee raawwatee Xiimotewoositti dubbata. Xiimotewos hoggaa akka inni guddatu Phaawulos hoggaa gorsu jireenya dhuunfaa isaatiin በተቀበለው መልካም ትምህርት መታነጽ jireenya dhuunfaa isaatiin isa fudhate dubbii sagalee Waaqayyoo isa gaarii kanaan barumsa sirrii kanaan akka of ijaaru gorsa. Barumsa sirrii isa fudhatte, barumsa dhugaa isa fudhatte, amantii dhugaa isa fudhatte, isa sirrii ta'e kanaan ijaarrami, jijjiirami jedhaan dhuunfaa isaatiin. እግዚአብሔርን ከማስከብር አፈ ታሪክና ከአሮጊቶች ተረት ራቅ ይለዋል። ዋንተ ዋቀዮ ፉልፊናን ከኒን መማክሰ ወረ ዱሎመኒቲ ፊ ጀቾታ አፋኒ መማክሰ ገረሲ አስያጽፉ ጀዳኒ ኦዱ ወረ ዱሪቲ መታከ ቀቡራው ፈገዳን waan bu'uuran qabne, waan ragaan qabne, amantii ragaan qabne, waan qabatamaa hin taane የአባቶች ስለተባለ ብቻ amantii abbootaa waan jedhame qofaaf jireenya akkanatti jiraachuu irraa of eegeedhaan. Duudhaa keenyaan abbootii keenyaati, ammaalii keenyaatan sanyii keenyaati jedhamee raawwatee waan bu'aan qabne, waan faayidaan qabne, waan siisiin jireenya qabne, waan ulfina siif hin taane irraa of eegeedhaan. Geessan dhaloonni keenya duudhaa keenya, aadaa keenya, maalii keenya jedhee duuba kaatee raawwatee girrisu. የማይረባ ነገር የማይጠቅም የማንስ ዋንተን ፈየንደ ዋንተ ነማን ይጃረ ጅሬኛ ከነማን ከነነ ገሩ አባ ኬኛቱ ብየ ኬኛቱ ለሚ ኬኛ ከለሰት ጅራተ ጀቹ ቆፋት ዋንተ ትጅራቱ ጅሬኛ ከሲራው ፈገዳን ወፍታ ጉዳ መቃን ሳውልፋቱ ከራብራት ነሞተ ብራ ወጅኒን ሞከምተከ ጅራቹን ትጅሮ ጋይብሱፍ አከዘዳን ከሌሎች ጋራ ስላለው ግንኙነት ነሞተ ብራ ወጅኒ ወሊት ዱፈኛ ጎቱ ከሰት ፈከኛ ታየናን ፈከኛ ታይ ዋንጎቱ ዱቹማ ቁልቁሉማዳን ጎዲ ቁልቁሉማዳን ከሱሜስ ቁልቁሉማዳን ገገስ ጀደራ ወቴቶቲማ ጳውሎስ ጉዲሳቲ ጅራ ዋንተይፍ ግጌሱማ መና ዋቀዮት ጉዲሳቲ ጅራ ዋንተይፍ አከሲን ጭምሴቶቲማ ጳውሎስ ነማ ከነት ወፍታ ጉዳ መቃንሳ ከኑ ፋቲያቶ አራኑ ፍራኮ ጉዳን ብየከኛ ፍራኮ ጉዳን ደርገጎ ከኛ ፍራኮ ጉዳን ማሊ ዳወጀተን አቺ ያልጡፍቴ ዱዳ ከኛ ከለሚ ከኛቲ ከነቦቲ ከኛቲ አማልጥሾ ከኛቲ ጀነሰን ከሳ በውደደቡቱ አማንቲ ከኛ ቁጠርሴቶ አንቢሴ ጉርባ አገሰ ገሩ ነምኒ ዋቀዮ ኩን አከዘዳ ፈጋዱ ዋን አከሲራ ኩመማክሰ ወረ ዱሎመኒቲ ረጋን ቀቡ ፈይናን ቀቡ ኤቦፍ ከሳን ቀቡ ረጋ ቀበተማ ዋንተን ቀም ባይከነ ከሳ ዳ ዋቀዮ ሲያባሱ ገነገዛ አሜን አሜን አማንቲ ረጋን ቀም አገሰ ሃይማኖት ረጋን ቀም አናማን ጃረ ነማን ቁሌዝነ ነማን ጅራችምን ራሱን እንኳን መኖር የማይችል ኦፉ ማሳት ጅራቹን እንደንደን ይጀቲ ጎዳኒያን እንዱባኒ ነገር ጉረቲ ጎዳኒያን እንደገኘ
namni qabee harkaan kan sochoosu bakka kan warraaqsu bayi kana keessaa siin jedha Waaqayyo. Ameen ameen. Keenya Waaqni Waaqa jiraataadha. Keenya Waaqni Waaqa dubbatuudha. Keenya Waaqayyo Waaqa hojjetuudha. Wangeelli keenya wangeela lubbuu qabuudha. Wangeela fayyisuudha. Ameen ameen. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa wantotiin nagarochi maalatiin ሰው እጽዋት እንስሳት wantoonni jechuun namni biqiltuun beedaltoonni yookaan horiin yookaan bineensi caakkaa jiru kan guddatanii nyaata gahaa yoo argatanidha. Biqiltuun kun yoo nyaata argate yoo bokkaan itti roobe yoo qilleensa gahaa argate guddata lubbuu qaba wanta ta'eef. Biqiltuu fi beedaltoonni kun sababii tokkoof guddatu. Horiin nuti qabnu kun fi biqiltuun kun sababii wayiitiif guddatu. Sababii malee guddatan. Waaqayyoon isaan guddisu sababiidhaaf. Waaqayyo siinis akka guddattu kan barbaadu sababiidhaaf si guddisa malee cal jetteetuma raawwattee ati beekumsaan mataa of guuttee qabeenyaan mana of guuttee cal jettee marfamtee akka ati teessuun barbaadu Waaqayyo sababiidhaaf si guddisa. Yoo laaltan icwaati isa jedhamu kana biqiltuun kun horiin kun kan guddatan sababiidhaaf maaliif nuuf guddatu faayidaa keenyaaf. Biqiltuu kanarraa qilleensa arganna anishiin baaftu kana nuti fudhannee qilleensa qulqulluu irraa fudhannaa horii itti fayyadamna nuuf guddatu isaan. Nuyiif Waaqayyo lafa kan isaan kaa'e. Siinoo laata. Hoggaa si guddisu maaliif si guddisa waan? Mee maaliif akka si guddisuun barta? Gaafa maaliif Waaqayyo akka si guddisu barte garuun guddatta. Ameen ameen. Jireenya amantii keessatti karoora lafa kaa'e siin jedha waan. Dhageesse? Dargaggeessas keessattuu wayin sitti hima waan isiin karoorsu. Waaqni siin karoorsu anati karoorsite garuu Waaqayyo sii raawwata. Ameen ameen. Namni karoorsaa Waaqayyo karoora nama galmaan gaa'edha macaafni keenya. Kanaaf siin Waaqayyo sababiidhaaf sababii si guddisa. Ayyaanatti gaafa si guddisu, hafuuratti gaafa si guddisu, foonitti gaafa si guddisu sababiidhaaf si guddisa. Sana oo beekte guddinni keenya ariifata. Sababii guddattuuf yoo ati wallaalte guddinni keenya harkifata. Guddattus immoo maraattummaatti guddatta. Guddattus immoo inni dhibamta. Inni kubsata. Beektee? Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Wajjin laalla. ሰዎች የሚያድጉት ራሳቸውን ሌሎች ሰዎችን ወይም ፍጥረትን በሙሉና እግዚአብሔርን ለማጥቀም ያድጋሉ። ናሞኒ ከን ጉዳታን ቶኮ ማታሳኒ ለማ ናሞታ ኢሳን ብረ ጅራን ወከን ብየ ሳኒ ሰዲ ዋቀዮን ፈየዱዳፍ ጉዳቱ አበ አገሰ ጋባ ጉዳቱ አቲ ኦፍ ቆፋሚት ናማ ሲንፈያዳ ብየ ሲንፈያዳ ዋቀዮ ሲንፈያዳ አሜን Waaqayyo nama akkasii si haa godhu. Amma si waanuma waaqaafoo maa hin goone isinitti fakkaatu. Yoo faarsinu inni bayeessa mataa keenya gaddeeffannee mee Waaqayyo maal goone re'oo jenne inni xuru. Inni bareeda. Waaqayyo garuu sin ajaa'iba. Wangeela magaalaa kana keessa kan naqqabsiise namaan. Waaqni kobaasaa gaafti inni hojjate seera uumamaa boqonnaa tokko qofarratti ilaalta. Isaas dhala namaa wajjiniin hojjate. Waaqayyo hojiidhaaf si waame. Si wajjiniin hojjata. Ameen ameen. Nuti warra Waaqayyo wajjiniin hojjennuudha. Ameen. Mee jedhaa nu warra Waaqayyo wajjin hojjennuudha. Ameen. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqa wajjin hojjetta taanaan hafuurri kee hin kufu. Waaqayyo wajjin hojjetta taanaan diinagdeen kee hin kufu. Waaqayyo wajjiniin hojjetta taanaan hojiin ati hojjettu hin kufu kisaaraan qabu abbe. Kophaa keenya gaafa hojjennu garuu rakkootu ta'a. Waaqa isa fayyaduudhaaf, uumama kana fayyaduudhaaf, ofii keenya fayyaduudhaaf, namoota kan fayyaduudhaaf guddanna. Kana Phaawulos bareechee raawwatee nama fayyaduudhaaf akka inni lafa kanarra jiraachaatii ture Qorontoo isa dura boqonnaa 9:19 gubbaarratti bareechee too dubbata. An guddisu Waaqayyoodha. Waaqni si haa guddisu. Ameen ameen. An guddisu eenyu? Mee an guddisu Waaqayyoodha jedhame. Phaawulos akkas jedhe annan dhaabee Aphiloosin obaasee Waaqayyo garuu maal godhaa? Hin guddisaa. Waaqayyo sin guddisa. Ameen jedha. Mee harka keessan kaasaa yaa Waaqayyo jedhame. Na guddisi jedha. Si haa guddisu waan. Biyya kana keessatti si haa guddisu waan. Waldaa kana keessaa si haa guddisu waan. Nama guddaa si haa godhu Waaqayyo.
Yoo ati guddatte biyya guddata. Yoo ati guddatte waldaa guddata. Yoo ati guddatte koomaatii kee guddata. Nuti xinnaanne irra taanaan biyyi keenya xiqqoodha. Nuti xiqqaanne irra taanaan waldaan keenya xinnoodha. Wagane sima እግዚአብሔር ያሳድጋል። አሜን አሜን። waaqayyoon guddisa. አሜን አሜን። waaqayyoon guddisa። እግዚአብሔር ሰውን የሚያሳድገው በተለያየ መንገድ ለተለያየ ምክንያት ነው። አገዘ ዋንኒ ነማ ከን ጉድሱ ሰበቢ ወይቲፍ ከራ ገረገራቲ ሰበቢ ገረገራቲፍ ጉድሰዋ ከራ ገረገራቲ ነማ ጉድስ ካና ፉራን ጉድሳ ካን ፎኑ ማማለቃን ጉድሳ ማሊፍ ሰበቢ ወይቲፍ ገለኒ ጎፍታ ደፋተው ዋቀዮ ሰበቢ ሲጉድሰና ይዲሜ ነማ ሲቡቀይሮ አሜን አሜን። ማሊፍ አከዋንኒ ሲጉድሱ ሲጠንማ ማሊፍ አካቲ ጉዳቹ በርባዱ ዋቀዮ አቲያን በርባዱ ፊ ዋንዲ ጉዲና ከከን በርባዱፍ ዮ ወለርገተ ጉዳታቲ እገዘ አንዳንዶችን በመንፈሳዊ ነገር ቀብቶ ያሳድጋቸዋል። ነሞተ ቶኮ ቶኮ ዋቀዮ አፉራን ዲቤ ሳን ጉድሳ እገዘ አፉራን ዲቤ አያናን ዲቤ ሳን ጉድሳ ዋን ኤፌሶን በቆናፍ ለቆፍተ ኩዳ ቶኮ ጉባረት ቶላልታን ካን አዋሪያቶ ተዳማይና ኤርገሞታ ጎዴ ካንሞ ራጆታ ጎዴ ካንሞ ወንጌላወታ ጎዴ ካንሞ ኤግዶታ ትክሶታ ጎዴ ኢሳን ካንሞ በርሲሶታ ጎዴት ማል ጎዴዳ ኤኙፍ ከነደ ወልዳዳፍ ከነደ ላላማ አዋሪያ ከን ጎዴፍ ወልዳዳፍ ራጂ ከን ጎዴፍ ወልዳዳፍ ወንጌላዊ ከን ጎዴፍ ወልዳዳፍ አሜን አሜን። ትክሴ ከን ጎዴፍ ወልዳዳፍ በርሲሳ ከን ጎዴፍ ወልዳዳፍ ሃሌሉያ ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው ይሳረናምኒ ወንጌላዊ ታቴቲን ቢዴና ኛቹዳፍ አፉርተመ ጊዜ ለመስኦምቱ ሚትያቤ ካዮ ዋቀዮ አገሴ አፉርተመ ለመስኦሙ ኩኖ ዋንሻደ ከናት ገለኒ ራጂ ተውዳፍ ማሊፍ ሴተን ኢቲን ደልደሉዳፍ ገሩ ዋቀዮ ሲራጂ ጋፋ ሲጎድ ወልዳዳፍ ሲገነ አሜን አሜን። ሲፋርፈታ ጋፋ ሲጎድ ወልዳዳፍ ሲገነ ዋቀዮ አና በርሲሳ ጋፋ ነጎድ ወልዳዳፍ ነከነ ዋቀዮ ለቤተ ክርስቲያን ነው እግዚአብሔር እኔን ያሳደገኝ አገዘ ወልዳዳፍ ሲጉድ ሲዋን ከነቤክ inni kana keessatti qotiyo afani qotiyo qotu afani ni diinaadha jedhu kana keessatti nyaachuu waan jedhuudha agese lallabanii barsiisanii faarsanii maal godhanii kana keessatti nyaachuu waan jedhuudha የእግዚአብሔር ዓላማ ግን አሜን አሜን ከዚህ ያለፈ ነው። ካዮ ዋቀዮ ገሩ ከነቢረ ከንደርቤት ማሊፍ ንጉዲሴ ያነት ወልዳዳፍ ሲያጉዲሱ ዋቀይ ወልዳ ከናፍ ሲያጉዲሱ ዋን sababi guddina siya godu waqay me harka keessan ol kaasa ani guddina waldaatif sababi dheerame jira waqayyoodha waldaa kanaaf na kenneedha ameen ameen ambaatee galtu dhagayyarra waaqni waldaa kanaaf si kenne ameen dhageesse tokko tokko baanii seenaniituma baanii galu dhageessani hirmaattootan ta'ani ተሳታፊ መሆን ያምልኮ ተሳታፊ የመንፈሳዊ ነገር ተሳታፊ መሆን አይፈልጉም። ዋና ፉራ ዋና ስኬሳ ተውቲ ኢርማቱ ተውቲን በርባዳን ከነመት ሴናኒ አምባ እንጂሩ ወልዳ ክርስቲያና ከሰ ጉታና ቢረስ እገዘነ ቴሶ ብቻ ጥቅኑ ጎደኒ ታው ግን አይካፈሉ ኦማትን ኢርማተን እገዘ ኦማትን ኢርማተን ዮሙ እንኮማኑ ያው ምስሮፊ ሙሽሪቻ ወጭኒ አማሞን ጅሩ አንተ ታይፎ ማሚት ዋና ማሞታ ሲንጎዲና መንጀዳ ኑንደ ከኛ ዋቀዮ ምስሮዳ ኑንጀደ አሜን አሜን ዲራስታይ ምስሮ አባመና ከ ኢየሱስ አሜን አሜን ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው ኤጋ ምስሮ ተብረሞ አከስማ ማሞን ጅሩ አንተ ታይፍ ኢሳን ጋፋ ጀሪ ለማ ወሊት ዱፈን እንገሉ ወራከሲ ሲንጎዲ ዋቀይ ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው ዳዊት ቱ ጋፍተኮ ለፋ ወራና ደሚ
ganama gaafa deemu abbaatu dhaqiti warra achi jiru obbolaa keessanaaf dhaqi raawwadhuuti waageessi mee wanta isaan nyaatanii dheetoo erge mitiire erginaani ka'ee hoggaa dhaquu baatee hoggaa dhaquu Israa'el gamana dhaabatee warri Filisxeem gama dhaabatanii raawwatanii biyyi cinqiitti galee waan godhu wallaalee siqaa abbaa isaatii argee diinni guddaan tokko gama anciqilee jaadheeratu namichi wayya asitti fokkora namni asii achitti ba'u dhabame rakkoo nyaachaatii isaan jiranii argee raawwatee nyaata fidee dhufee asuma kaayee raawwatee dhaqee waraana gidduu seene gaafa seenuudha mucaan hangafni akkas jedheen tibii tanyaa jedheen of dhiibdu isa qeetti bartee as fiddee asitti eessatti gattee toorota dhufteetu as gidduu dhaabatta maal goota as keessa namni si fakkaatu as hin jiru galanni gooftaadhaaf haa ta'u namni akka kee as hin jiru mucaan akka keetii as hin jiru kuni lafa oolaa eegan sitti hin fakkaatiin adda waraanaati maal goota as jennaan maalan ilaaluun qabu jetteen ameen haleluuyaa ani nan hirmaadhe jette haleluuyaa mee ani nan hirmaadhe jedhame galanni gooftaadhaaf haa ta'u nyaata ishee achi keessee raawwattee mucaan abbee billaangota ishee qabattee isatti waraanuu barte dhagaa keessa waraanatti hirmachuutti seente ameen haleluuyaa dargaggeessa as keessattu sittan hima waaqayyo hirmaattuu si haa godhu ameen hirmaattota wangeelaa si haa godhu waaqayyo maal luftee seentee baata manni kun an eenyu ta'eeti an eenyummoo hin taane kun warii keenyaati galanni gooftaadhaaf haa ta'u እግዚአብሔር ተካፋይ እንድትሆኑ ይፈልጋል hirmaattota akkasin taatan barbaada waaqayyo dhageesse hirmaattuu taanu barbaada waan gooftaa guddaa maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u kanaaf sagalee kana keessatti yoo laaltan waaqayyo kan isaanii ergamoota raajota wangeelaawota warra tiksootaa fi barsiisota godhee raawwatee waldaa kiristaanaatiif isaan kenne እነዚህ ሰዎች የተሰጡት ሌሎችን እንዲያገለግሉ እንደሆነ እናያለን ናሞኒ ኩኔጋ ናሞተ ብራ ተጃጅሉዳ በከሳን ጉደተን አርግል ወልዳ ተጃጅሉዳ ዋቀዮ ሳን ጉድስ ያርግቴ ወፍታ ጉዳ መቃን ሳውልፋት ብየ ጉድሱዳ ናሞተ ከሮረ ቀበን ጉድሰዋ ኢትዮጵያ ረኮ ኬኛ ዋን ብራን ሰይና ኦፊ ማለ ብየ ጉድምና ጀነ ጋፍተኮ ከሮረ ቀበን ነምቤ አማርአት ይዩማ ከሰት ከኖም ቢሰዋን ብራን ሰይና አማስተሪ ታሪ ዋቀዮ ብየ ኬኛ ከንካስ ዋቀዮ ወልዳ ክርስቲያና ከንካስ ብያን ጉድስ ወልዳን ጉድስ አይደቶ ነማ ጣሩ ሰነ ወጀን እንጅራ ዋቀዮ አሜን ኢሳን ከነ ካስ ዋን ኢሲያ ካስ ዋቀዮ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ደረጃ ያሳደጋቸው በተለያየ መንገድ የመንግስቱ ወንጌል እንዲሰብኩ ነው namoota kana warra ergamoota jenne warra wangeelaawota jenne warra raajota jenne warra barsiisota jenne warra tiksoota jenne kana waaqayyo kan isaan guddiseef karaa garaagaraatiin hojii mootummaa waaqayyo kana wangeela mootummaa waaqayyo kana akka isaan lallabaniif kanaaf Phaawulos maal jedhee dubbata wangeelin bisabki እንኳን የሚመካበት የለኝም ግድ ደርሶብኝ ነውና ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኛል ቆሮንቶስና ዱብስ ራጅ ቆሮንቶስ ይሰዱራ በቆና tokko lakkoofsa 9 ማነው በቆና tokko ይሰዱራ በቆና 9 lakkoofsa 10 በቆና 9 lakkoofsa 10 ወንጌላ ይወለለበዩ ዋናን ኢቲን ኦፍ ጀጁን ቀቡ ድርቀምኒ ነረጋየቲ ዮ ወንጌላ ለለቡ ዳባደ ገሩዋናፍ ወዮዳይ ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው ወንጌላን ለለቡ ዋቀዮ ወንጌላ ከናና ከም ቢያ ለቀቡ ዋና ጎዴ ፊዳ ጳውሎስ አርገቴታ ወንጌላ ለለቡ ኮቲን ኦፍ ጀጁ ሂንደንዶ አና ሂሙን አና ረጅራ አነራ ይበርባዳ ወንጌላ ይወለለቡ ዳባደ ገሩ አና ወዮ አርግተኒ ወንጌላ ለለቡ ነረጅራ ማሊፍ ዋቀዮ ከናምና ከነ ዋንተፍ ከናምና ዳቤ ዋንተፍ ከናምና ካሴ ዋንተፍ ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው አሜን ዋቀዮ ከናፍ ሲዋም አሜን ወንጌላ ከለለብዱፍ ሲዋም እኮ ወዲ አገዘ ወንጌላ ከንቱፍ ሲካሴ ዋቀይ ዋን ብራን ሰይ
dhimmi biraan jiru wangeela akka lallabduuf Waaqayyo si kaase. Maaliif jennaan wangeelli dhimma lubbuuti waan ta'eef. Dhimma lubbuuti. Yesuus Kiristoos tu waaqarraa gadi dhufee lubbuu isaatti dhabe. Dhageessaa? Diinagdee kee guddisuu miti kaayyoon Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufeef. Otoo ta'ee raatee sila nama diinagdee gubbaarratti barateen nu erga ture. Economics tiimoo maannaan isa nu erga sila inni garuu siin nama du'e siin nama badee galanni gooftaadhaaf haa ta'u mana Waaqayyoo keessaa ba'ee harka diinaaf du'a bara baraa jala gale sana achi si kaasuudhaaf dhufe. Ameen ameen. Si haa kaasu Waaqayyoo lafa kuftee jirtu sana si haa kaasu. Dhageesse wangeela yoo lallabuu baadhee anaaf wayyoo wangeelli dhimma lubbuuti waan ta'eef. Dhageessanii al tokko wanti tokko ta'e nama biyya Ingiliz tokkotu biyya biraa deemee waggaa baay'eedhaaf warqii qofforaa ture. Warqii qofforee raawwateeti binnaanyi warqii kana walitti qabateet ittiin jireenya maatii isaa jijjiiruudhaa dhee borsaa isaatti naqatee amma nagaa jedhee baara baay'ee hojjetee raawwatee shaanxaa isaatti naqatee guduunfatee gara biyyaatti galuudhaa deema. Gara biyyaatti galuudhaa utoo deemuuti markaboo kan doonii kana yaabbatee too ce'uudhaa deema Ingilizitti. Daangaa warra Faransaay gubbaadhaa gara Ingilizitti kan geessu dooniidha wanta ta'eef ishii yaabbatee raawwatee galuudhaa ka'ee qajeela. Waggaa bishaan walakkaa ga'anii garba walakkaa waggaa ga'an markabni isaanii ciccittee liqinfamuu jalqabdi. Achumaan inni immoo daakuu beeka wanta ta'eef galaana daakuu beeka waan ta'eef borsaa isaa dugda irratti kaawwatee raawwatee dafee markaba cabcabde sana keessaa utaalee daakuudhaa ka'a. Daakee ba'uudhaa qajeela. Mucaa xiqqoo wayii mucaa dubaraatu laaltee raawwattee takka inni daakee ba'uudhaa ka'u beektee raawwatteeti maaloo nan oolchitu jetteen. Maaloo nan oolchitu jettiin. Achumaan maatii isaa irraa adda ba'ee haadha manaa isaa irraa adda ba'ee daa'ima isaa irraa adda ba'ee har'aan ijoollee isaa jijjiiru har'a mana isaa kan jijjiiru warqii baay'ee dugda irratti baatee too jiru sanaa fi mucayyoo sana waliin fudhatee too ce'uutii akka hin dandeenye gaafa beeku galanni gooftaadhaaf haa ta'u qabattoo isaa hikkatee warqii isaa fuudhee garbatti gadee raawwateeti ishii dugda irra godhatee qajeele. Ameen ameen. Sittani maaraga yaabbe Waaqayyo wangeelaaf si waame dargaggaa magaalaa Goojoo waldaa Gannat Waaqayyo kan si kaaseef biyya kanaaf si kaase hin ta'i yeroo teessu miti. Ameen ameen. Mee Waaqayyo biyya kanaaf na kaaseedha. Ameen. Hallelujah. Asaasina. Eese nuti har'a nama gufachiifnee nama kuffifnee raawwanneet warqii keenya argan. Waa'een dhimmi lubbuu kan isaaf gale garuu warqii isaa gatee raawwateet lubbuu baatee oolcha. Waaqayyo warra oolchan si haa taasisu. Eese kanaaf si kaa'e waan gooftaa guddaa maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Phaawulos wayyoo kan jedheef sababiinsaa wangeela akka lallabu Waaqayyo waan isatti kenneef dhaggeeffadhu. Kan ammoo dandeettii ofii isaatii fi fedhii ofii isaatiin miti kana kan lallabu. Namoota tokko immoo Waaqayyo beekumsaa fi ogummaadhaan isaan guddisa. Isaan kana Waaqayyo maaliin guddise? Ayyaanaan guddise. Raajii isaan godhe, ergamoota isaan godhe, barsiisota isaan godhe. Namoota tokko immoo Waaqayyo maaliin guddisa hoo jettan beekumsa kennaaf. Mataaquma isaa kana Waaqayyo banaaf. Waaqni mataa kee haa banu. Hello. Na harkaa fuudhime ani laasin eebbisa dhugaa Waaqa jiraata. Dhageessa galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ana mataa gurraacha laaliin akkanumattu ani sittan hima gara jaarsummaatti deeme mana Waaqayyoo keessan ture. Na harkaa fuudhi abbootiin ijoollee eebbisuu hin ta'aati. Waaqayyo mataa kee kana haa banu. Yesuus barataan as keessa jirtu. Waaqayyo mataa kee haa banu siin jedhe. Haa banamu mataan kee kun. Dhageesse mataan kee kun haa banamu. Saayintistii si haa godhu waan liqii wayii si haa godhu Waaqayyo. Nama waa kalaqu si haa godhu Waaqayyo.
Maqaa gooftaa Yesuusiin ogummaa si haa kennu Waaqayyo. Kaan ogummaadhaan guddisu. Beekumsaan guddisa Waaqni. Maal akka godhanii biyya akka geggeessanii biyya akka bulchanii. Beese beekaa jedhamanii raawwatanii akkasumaan akkanatti koffisanii of tuulanii abbaa ammallee ishiin bushoofteetti egaa. Amma ishiin bushoofteetti V8 yennaanii qofa abbaa V8 ta'anii itti ejjatanii konkolaataa isa jira jedhamu kanaan deemanii raawwatanii maqaadhaaf akka jiraatan odoon taane Waaqayyo kan si beeke guddisuuf ameen ameen. Ogummaa sii kenneera taanaan faayidaa biyyaatiif. Beekumsaa sii kenneera taanaan faayidaa biyyaatiif. Asbaasi beekumsa kee asbaasi ogummaa kee biyyaa fayyadamu waldaanaa fayyadamtu gurbaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Biyya akka bulchaniif namoota Waaqayyo beekumsaan ogummaadhaan isaan guddisa. Ogummaadhaan isaan guddisa Waaqayyo. Seera ba'uu raajinaa dubbisiisa kana. Seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsa 3 gubbaarra. እውቀትና ጥበብ የተሞሉ ሰዎች በእውቀታቸውና በጥበባቸው ሕዝብን ያስተዳድራሉ። ነሞኒ ቤኩምሳ ፊ ኦጉማዳን ጉተማኒ ብየ ቡልቹ ብየ ጌጌሱ ወጀተኒ ነሞተ ብራ ዳልቺሱ እየሰኒ ኦጉማ ወሪ ቀበን ኢንጂነሬቷ ሂጃረኒ ባሬቸኒ ነመ ብራ ዳልቺሱ ኦጉማን ጅረታና ማል ጀደሜ ani waaqayyo afuura kootiin agay ani waaqayyo afuura kootiin ogummaadhaan beekumsa waan garaagaraatiin guuteera. Ameen siyaa guutu Waaqayyo ameen jedha. Waaqayyo akkaadhe namoonni ogummaa garaagaraa akka qabaataniif beekumsa garaagaraa akka qabaataniif kana akka argataniif hafuura kootiin isaan guuteedha. Ameen. በኢየሱስ ክርስቶስም አኒ መጻፈ ከነ ወጋን በልሴ ቶላሉ ነና ጃይብሲፈቴዳ ከሌሳ አያኒ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ከነማ ጉቱፈኒ ራጂ ነማ ዱብሱ ወንጌላ ነማ ለለብሲሱ ኦከንሞ አከነሚ መጻፈ ቁልቁሉ በርሲሱ ቆፋፊንሴ ኤዳ ዋቀዮ አከሲን ጀደ ገለኒ ጎፍታ ዳፋተው አካቲ ደልደለ በርቱፍ ጀደ ዋቀዮ አሜን አሜን አካቲ በረቱፍ ጀደ ዋቀዮ አኒ አፉራ ኮቲነን ሲጉታይ በኢየሱስ ስም ያርገ ከሰን ወልቀባሜ ያዋቀዮዳ አፉራ ከነጉቲያዳ አሜን አሜን ዮይሳን ጉተምተን ወጉማ ቀብዱ ወጉማቲን በረተን ቀብዱ ወጉማቲን ቆተን ቀብዱ ወጉማቲን ደልደልተን ቀብዱ ወጉማቲን ሙካ ወጀተን ቀብዱ አሜን አሜን ለኒ ጎፍታ ዳፋቶ አፉራ ዋቀዮ ሜ አፉራ ዋቀዮዳ ጉዲሳደ ሃሌሉያ afuura Waaqayyo barbaada. Afuurri Waaqaa wangeela lallabu qofaan miti. Afuurri Waaqayyo afaan haaraa dubbachuu qofaan miti. Muka akka soofan, warqii akka isaan baqsan, akka isaan waan garaagaraa hojjetanan afuura kootiin isaan guuteedha. Waan narraa afuura isaatiin si haa guutu. Ameen ameen. Ogummaadhaan akka ati hojjettu. Ogeessi namni ogeessi kan hojjete mudoon qabu ko. Wanta ogummaadhaan hojjetame. Dhageesse? Hin miidhaga. Hin bareeda bu'aa qaba. Gamoon ogeessaan hojjetame hin bareeda. Dhageesse? Ogummaa siifaa kennu Waaqayyo ameen. Ogummaan daldalte taanaan bu'aa qabda. Ogummaan hojjette tajaajilteetta taanaan bu'aa qabdaati. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kan biraa sartoo leelaa'uun yaa warri saal. Hojjeteen nama biraa dhaalchisa namni afuurri Waaqayyo keessa jiru. Dhageesse? Hojjetanii nama biraa dhaalchisu jedha. Mee lallaba naa dubbisime. Tiksiin sinitti baay'isee dhiifamaani waan akkanaan jaalluuf. Barumsa waan ta'eef malee ani macaafa tokkorra dhaabadhee dubbachuutiin jaaladha. Waan akkanaan jaallu garuu mataa kiyyatti dideetoo dhufa waan ta'eefan. Makiba boqonnaa lallaba boqonnaa 2 lakkoofsa 21 gubbaarra hojjetanii warri ogummaa qaban hojjetanii nama biraa dhaalchisu jedha. Dhageesse? Ogummaa qabda taanaan hojjetteen nama biraa dhaalchisa waan ogeessa si haa godhu ameen. Injiinaroota laala, anaaxii laala, gimbanyaa laala. hojjate sidaalchisa ameen ameen sana waaqatu kenneef ati dur fugaa jettaani nama muka soqu kana gadadoo keessatti nu ammise nama sibiila tumuun tumtu ettaan eessan guddatanan sibiila tumuu dheessa warra sibiila tume an xiyyaara keessa jiru xiyyaarri kun hin tumame namaan ikko galanni gooftaadhaaf haa ta'u nama waaqna fuura isaatiin ogeessa godheetoo kaase ati maqaatti baaftee tumtu ettaan
kana keessa bayyade be Phaawulos Timotoosi eze mammaaksa amantii beerren dulloomte kana keessa bayyade gooftaa guddaa maqaan isaa ulfaatu jedhameera namni tokko ogummaa beekumsaa fi harka tolinaan wanta itti dadhabee hojjeta galanni gooftaadhaaf haa ta'u gooftaan si haa eebbisu ogummaadhaan hojjetee itti dhama'ee ijaaree itti dafqee nama biraatiif dhiisaa nama biraa dhaalchisaa nama biraa keessa jiraata nama biraatirra rafa algaa inni tolchee gurbaa dhageesse galanni gooftaadhaaf haa ta'u kana laala nama nuti itti fayyadama ogeessatu hojjete kana ogeessatu hojjete galanni gooftaadhaaf haa ta'u waaqayyo ogummaa siif haa kennu ameen ameen hojjeteen nama biraa dhaalchisa namni waaqni ogeessa godhe ogeessa si haa godhu waaqayyo ofirraa hafeen nama biraa dhaalchisaa jedha galanni gooftaadhaaf haa ta'u kan kuni hafuuraan ayyaanaan ogummaadhaan beekumsaan namoota guddisa waan dhiinsiniin jedhe kan biraa namoota waaqayyo faayinaansiidhaan isaan guddisa diinagdeedhaan guddisa namoota tokko tokko immoo yoomuu nuti mataan keenya badeera jechuun amantoonni diinagdeen guddachuu daldallee guddachuu halaaf keessatti daldaluu qonnaan guddachuu isa jedhamu kana takkaa tokkicha amanne irra waan ta'eef akka farda gaarii tokkicha si achi ilaalla bukkeetti waaqayyo nama eebbisaa laata guddachuun nurra jira laata kan jedhamu hin beeknu rakkoo waldaa kiristaanaa maal akka ta'e beektu tokkicha hafuuraan fayyeera jennaan bakka waan bututtuu nurraa baasu ijoollee nuti amantii dar'atoo nama uffachiisu keessa miti hin jiru amantii bututtuu yookaan gogaa oolaa dhageesse firfaarii mandaraa nama guursiisu dabtara akkasii miti ati sittan hima galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa matsaafa bobaa jala kaayee raawwatee balbala namarra dhaabatee mana warra du'aa fiitii ganda sargiitii dhaqee raawwatee too firfaarii nyaatu miti ክርስቲያን ማለት የአብርሃም ልጆች ናቸው አሜን አሜን ክርስቲያና የቻን ጆሌ አብርሃም ያበ አብርሃም ዋቀዮ ቢየ ከራዶታቲ ባሴ ቢየ ጉዳይ ሰዳልቺሴ ዋኑ እንዳኒ ሳይብሴ አሜን አሜን ሰነ ሲያዳልቺሱ ዋቀዮ ወርቂን ለበከሳ ዋቀዮቲ ብሪና ዋቀዮቲ እንድታድጉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ጉዳቹን ከፈዲ ዋቃቲ የዘዮ ሰይጣና ታይማለ ጉዳቹ ከኡምቱኝ ወፍታ መካን ሳውልፋት ሜሴራ ከሰ ደቢ በቁና ሰደል ለኮፍሳ ኩዳ ሰደ ብቻ ና ዱብሲ ቶርባንጋ ኩዳ ሰደ ቲቶ ዱብስተን ኢጪቲ ጉዳላልቱ ገሩ ኩዳ ሰደ ቆፈና ዱብሲቲ አማ ከነ ዋንተ ገገባባ ደፌ ዱበዴራ ወዴተን ገራ ጥሙራት ደምና ሰደ ኩዳ ሰደ ቆፈና ዱብሲ ቶርባራው ቀብደን ገሩ ሲነማ ኩዳ ሰደ ቲት ዋን ጉዳ አርግቱ akkuma arra godhe kana kakuu isa abboota kee abdachiise Abrahaamin abdachiise sana cimsuudhaaf jedhe ati badhaadhummaa akka argattuuf humna waan sii kennuuf ameen ameen waaqayyo humna siif haa kennu humna ittiin hojjettu si haa kennu humna ittiin barattu si haa kennu humna ittiin tajaajiltu si haa kennu isa baake Abrahaamin kakateef sana dhaalchisuudha siinsi dhaalchisuudha jedhe galanni gooftaadhaaf haa ta'u isa achi gamatti kakate sana eebba sana si dhaalchisuudha jedheetu waaqayyo maal godhe badhaadhummaa akka ati argattuuf waaqni humna sii kenne maaloo yaa waaqayyo mee ummata kiyyarra gadadoo kaasi ati ameen ameen barri harka namaa laaltaa jiraanne maqaa Yesuus nurraa kan cabe haa ta'u saba ofirraa hafe waldaa ofirraa hafte nu taasisi ati ameen
warra ofii xatannu godhi ati ameen. Galanni gooftaa dhafaa ta'u. Kakuu abbootii keetii sana si dhaalchisa Waaqayyo. Meenan dhaala jedhamee guddisaati. Maqaa gooftaa Yesuusin si haa dhaalchisu Waaqayyo. Akka ati badhaadhummaa argattuuf humna sii kenne Waaqni jedha. Dhageesse? Akka ati badhaattuu taatu, akka ati nama badhaadhe taatuuf Waaqayyo humna sii kenne. ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን በፋይናንስ የሚያሳድገው ራሳቸውን ብቻ እንዲጠቀሙ ሳይሆን ነሞተ ከዋቀዮ ዲነግዴዳን ከኒሳን ጉድሱ ኦፊሳኒ ቆፋ አቀኛተኒ ዱአን ኦዶንታን ኩኒ አማላሬት ኑራ ጨብሱዋን አሜን አሜን ኤጋናኒ ዱኤ አራዳኒ ማርጊን ጀቴዳን አሬፍ ዳምሰ ዳምቴዳን ብያ አኔ ገን ዱኤ Ifteet ofii ishiitii amma keessaa ba'utti araddaatti odoo rarraatu duuti magaaja. Dhugaa argitan taanaan fardas harrees. Nu ijoollee baadiyyaa asitti galle malee taatan qabnu sana hin beekna waan ta'eef hoggaa duudhaa kaateen harkifti wanni. Eenyu araddaa harkifti. Nurraa cabsu Waaqayyo. Ameen ameen. Warra biyyaaf hojjetu nu haa godhu Waaqayyo. Warra jalduuf jijjiiramaa jalduutiif hojjetu nu haa godhu Waaqayyo. Ameen ameen. Galanni gooftaa dhafaa ta'u. Wayii yaadadhe gaaf tokko paasterii wayiitu bulchiisaa naasii kanatti walgayii waaman. Walgayii waamanii raawwatanii jijjiirama jalduutiif hojjannaa jedhan mata dureensaa jalduu haa jijjiirruu jedhan. Jalduu haa jijjiirruu jijjiirama jalduutiif hojjannaa nuti silaa ijoollumaasiitii yoo nuti hin jijjiirreenyu nu jijjiira jedhan. Achumaan paastericha harka baase jalduu haa jijjiirruu jettanii jedheen naan maqaa jalduu jedhamu nurraa kaasaa dura jedheen. Maaliif jennaan ani jedheen lafa gammoojjii lafa daljeessi jiruttan guddadhe. Daljeessi barii sa'aatii 11 ni iyyiti ilmaan ishee. Warra kiyya hoggaan gaafadhu maa iyyiti daljeessi barii jennaan koodamatu minaan ishiin bulfatte afaan keessaa fuudhee nyaataa. Jaldummoo otoo aadarraa gubboo nyaattanii namni aadarraa gubboo nyaate as keessa jirtu jedheen. Elaa baadiyyaan ati keessaa baate amma har'aatti abbootiin keenya dhagaa gangalchu ati achi ol waamtee asitti irraa gubboo nyaatta akkamitti biyyi guddataa jedheen. Maqaa jalduu nurraa kaasaa duraa nuti daljeessatu biyya guutee jira jedheen. Dhageesse? Galanni gooftaa dhafaa ta'u. Waaqayyo sammuu keenya haa jijjiiru ijoollee ameen. Mee jedhaa walii Waaqayyo sammuu kee haa jijjiiru jedhaani. Dhageesse? Hojjetaan mootummaa tarii as keessa jirtan jiraachuutii maltu. Turu? Ani waan sitti himne eenyu sinitti himamiti. Galanni gooftaa dhafaa ta'u. Gubbooni akka jedhu macaafni keenya sinitti himu gubboon ija qajeelotaa jaamsaa jedha. Akka qajeelummaan hin faranne godhu. Biyya akkanaa keessatti guddinni hin jiru. Garuu nuun Waaqayyo akkasiin jedhe siin sababiidhaafan si guddiseedha waan. Ameen ameen. Sababiin si guddise malee ati ofuma keeti nyaattee mullus gootee xaragdee ishii kaan immoo awwaaltee akka ati duutu waan isin keenya. Karoora akkanaa warri qaban hin guddatan. Dhageesse? Nama biyyaaf karoora qabu guddisa waan. Nama waldaadhaaf karoora qabu guddisa waan. Sittimu Waaqa waldaaf karoorsitee hin kuftu sittan hima biyyaaf karoorsitee hin kuftu hankee Waaqatu hojjeta. Galanni gooftaa dhafaa ta'u. Haleluuyaa. Bakka waaqni si kaayetti amanamummaadhaan hojjedhu waldaa keessatti hirtuu keessatti amanamummaan hojjedhu. እግዚአብሔር ታማኝ ነው የወለደን እግዚአብሔር ኒኑ ዳልቼ ዋቀዮ አማናማዳ አሜን አሜን ኔ ዋቀዮ ኒስ ዳልቼ አማናማዳ ሄዳኒ ኦፊሳኒ ዱዋ ኦቶንታኔ ናሞታ ብራ አከሳኒ ኢቲን ተጃጅለኒ ፊ ወንጌላ ሞቱማ ዋቀዮ ሰከሳኒ ኢቲን ሆጀተኒ ናሞታ ጉዲሳዋን የመንግስቱ ወንጌል እንድትሰሩበት ይሄ የክርስቲያና ታቴ ወንጌላ ከናካቲ ሆጀቱፍ ዋቀዮ ሲጉዲሳ